Biyyoolaa baga eegumsa nagaan dhuftan hoteelaalee kan wal qabatee jiru barnoota fireeshmaan koorsiidhaaf BA yookaan dargaggeessi kutaa darbarraa boqonnaa fi tiyoorii of piroodakshinii lakkoofsa kan jedhu paartii jalqabaa piroodakshinii guutummaa isaa ilaaluu eegallee turre walii yaadachiisuudhaaf jecha boqonnaa kana jalatti production maal akka ta'e adeemsa in terms of using economic resource to produce output kan jedhu definition kennine. Shoftiraan yookaan immoo yeroon oomisha bakka lamatti akka qoodamu shoftiraan yookaan guraanii ta'uu isaa. Inpuutonni nuti fayyadamnu riisorsiin kun kan dhaabbatuu fi jijjiiramuu ta'uu akka danda'an bakka lamatti qoodne fiiksitii variabili. Kan biraan oomisha yookaan piroodakshinii akkatti nuti safaruu dandeenyu tootaaliidha. Averejii isaa fi maarjinaal kan jedhu baarlee. Faankishiniin kiwii piroodakshinii bakka bu'u. F'n immoo wantoota inni irraa dhufuu danda'u X1, X2, X3 kan jedhu inpuutota. Giraafikaalee riileeshiniin tootaal piroodaksii maarjinaalii fi averejii kana fakkaata asitti. Total product increasing at increasing rate, increasing at decreasing rate, reach maximum, then decrease, while the curve for marginal product increasing, reach maximum, decreasing, even on vertical horizontal line, bakkee kanatti zeeroo ta'a, achi negeetiivii seenaa jechuudha. Karaa gadii kana lakkoofsi jiru negeetiivii waan ta'uuf marginal product average product increasing even is positively increasing but here after second stage of production is going to decrease. Stage of production is sadarkaa oomishaa akka sadiitti qoodne oomishni gulantaa kan sadarkaa baachuu mala reenjii yookaan immoo hammi namni oomishu tokko hundi wal qixa oomisha jechuu hin dandeenyu wal caala sadarkaa kenninaaf tokkoffaa sadarkaan hojjettoota bakka hojjettoonni hin jirree fi haga hojjetaan lammaffaa xaxaramu zeeroo to L2 kan jennu zeeroo to L2 oomishni amma kana giddee kana jirtu jechuudha. Isteejii waan isaati. Isteejiin kun baay'ee efficientii miti bu'aa kan buufne oomisha sadarkaa oomishaa bu'aa hin qabne jedhama. Sababiin isaa riisorsiin kan nuti fayyadamnu fakkeenyaaf vaarabil inpuutiin namni hojiitti galee hin jiru underemployed, so variable inputs are underemployed and the fixed inputs are underutilized. Resource fayyadamne hin jiru humna namaa baay'inaan nama sadii qabna fakkeenyaaf asirratti garuu hojjetaa kan jiru agaddoo kana yoo ta'u nama tokko qofa ta'a jechaadha. Namoonni afaan hojii hojjetaa jiranii kanaaf bu'aan buusoo sadarkaa kana gidduu jiru jechuudha. Sadarkaa jalqabaa. Sadarkaa lammaffaa kan jennu hojjetaa lammaffaa sadaffaa dabalatee gidduu kanatti oomishamudha. Bakka kanatti marginal product in downward decreasing average product is increasing reach maximum. Then average total product is increasing at decreasing rate. Stage kana gidduudha jechuudha. Bakki kun baay'ee efficientii jennaani bakka oomisha bu'aa qabudha. Namni biizineesii tokko jechuu barbaadu firm should be operate here. So the stage 2 is very recommended for the firm to operate here. So which one of stage of production is recommended to operate? Gaaf jedhamu gaaffiini firmiin tokko hojiitti isaa oomisha isaa eegaluudhaaf kan inni jajjabeeffamu sadarkaa lammaffaa yookaan stage 2 jedhama. Sababiin isaa sadarkaa kana gidduutti L2 L3dha. L2 L3 kana jechuudha. L2 L3 kana gidduutti tokkoffaa hojjettoonni hundi hojiitti galanii jiran amma nama sadi qabna namoonni sadan hojiirra jiran maashinni hundillee itti fayyadamaa jira jechuudha. So even total product at reach maximum point total product oomishi ta'u walii gala lakkoofsa olaanaa galmeessina jira irratti lakkoofsi kanaa olamtu jiru iddoo kanatti jechuudha. Garuu marjinaaliin isaa zeeroodha. Average product decreasing jedha. Hojii hojjettoonni hunduu hojiirra jiran jechuudha bakki kun jajjabeeffama. Stage 3 kan jennu hojjetaa sadaffaa yookaan namichi dhumarraa gara hojiitti seene yookaan miindeeffame isaa achi kan jiran hundi isaanii yeroo stage 3 oomishuu danda'u.
kan isaanii. Sababiin isaa akka namoota yookaan variable inputiin amma maal ta'e namni humna ol baay'ate gara hojii irratti over employed variable inputiin fixed inputiin over utilized maashinii hedduu fi nama hedduutu hojiitti seenaa jira. Bakki hojiillee wal hanqachuu danda'a. Reesoorsii fayyadamuu irratti illee rakkina walirraan gahuu danda'a. Production irraa akka kanaan gadi dhufa. Isteejii sadaffaa kun intensive margin jedhama yookaan baay'een jajjabeeffamu. Firmiin adda kanatti illee hojii akka eegaluuf baay'een jajjabeeffamu. Isteejii tuudha jechuudha. Highly encouragement kan ta'u. Law of diminishing value kan jedhu ilaallee turre fakkeenyaaf kanan lakkoofsa kanaan sirriitti waan ilaalleef keessatti deemna. Fakkeenyaaf oomisha yeroo gabaabaa keessatti suppose that short term production function of certain cut flower firmii abaaboo oomishu tokko functioning inni ittiin oomishu mootummaan oomishasaa mallattoo kanaan kenname. Oomishi waliigala waliin Q is equal to 4KL minus 0.6 K square minus 0.1 L square. As keessatti here Q is quantity of cut flower. Oomisha abaaboo waliigalaa Q dha. L in labor input yookiin immoo humna namaa ni fayyadamudha. Ken fixed capital input maashinii fayyadamudha. Maashinii 5 fayyadama. Humni namaa inni fayyadamu nama meeqa akka ta'e hin ibsamne. Garuu oomisha waliigalaa kana ta'uu himamee jira jechuudha. Kanarra jechuun gaafiin jalqaba average product of labor tokko tokkoon namoonni hammam akka oomishuu danda'anii himii yookaan murteessii jedha. Har'a kan jiru jechuudha. Lammaffaa biirra kan jiru at what level of labor does total output of cut flower reach maximum? At what level of labor namni olaanaan yookaan immoo baay'inni nama meeqa yoo kan hundeeffamu kan hojiitti kan seene oomisha yookaan total productiin olaanaan galmaa'uu danda'a yookaan oomisha olaanaa galmeessuudhaaf nama meeqa barbaachisaa kan jedhudha. Oomisha olaanaa jechuun kun bakka kana oomisha olaanaan bakka kana total productii naannoo kanaa jechuudha. Iddoo kanatti oomishuudhaaf fakkeenyaaf laaborsirii kana ta'a jechuudha. Akka fakkeenyaatti namni iddoo kanarratti hojii hojjechuu qabu nama meeqa yoo ta'edha. Kana beekuudhaaf faankishiniin nu kenname total productiidha. Iddoo kanarratti marginal productiin zeeroodha. Iddoo kana zeeroodha. Sababiin isaa curve total productii kun verticaalii ture. So if is touching horizontal, the value of vertical line is on horizontal line 0. So 0 times marginal product in function nu kenname keessaa kallattiidhaan yoo total product Q jechuun total product here. So here Q means total product. Q means total product. So Q total product yoo ta'u total product kana kallattiidhaan irraa argachuu waan hin dandeenyeef waan nuti fayyadamuu dandeenyu gara marginal productiitti jijjiiruu danda'uu nu gaafata jechuudha faankishiniidha. Asamma squareidha kan nu kenname kaapitaalii qofa kanaaf faankishinii kana salphisuu danda'u. Gama biraan immoo total productiin reach maximum gaarii ta'uu danda'u marginal productiin 0 gaafa ta'u. So marginal product is equal to 0 when total product reach maximum. So maal barbaada jechuudha asirratti marginal product barbaada. We find the marginal product. We find marginal product function. So marginal product function immoo islooppii isaati. Islooppii total productiidha waan ta'eef islooppii total product jechuun change of this function with respect to a linear barbaadna jechuudha. Sababni sadaffaa irratti erga baay'ina namaa barree baay'inni maashinii nuuf himame see what will be the maximum achievable amount of cut flower production. Maximum achievable amount kan jedhu kun erga namoota qaxaramanii hojjetaa jiran baay'ina isaanii erga arganne akkasuma immoo baay'ina maashinii erga arganne
kiwiin meeqa ta'uu danda'a oomishni kaatilaaworii kana walii galchisaa jechuudha. Humna nama fayyadamuudhaan maashina baay'ina kenname fayyadamuun oomisha hagamii oomishuu danda'a kan jedhu isa sanatti nu geessa jechuudha. Kana gochuudhaaf isteeppii jalqabaa average product laborii kan nu gaafate oomisha waliigalaa baay'ina nama hojii hojjetaa jiranii irraa average isaanii argachuuf irra inni jiru average nu gaafate. Average kan argachuudhaaf kan average of product labor argachuudhaaf total Q or Q divided by number of workers. So hojjettoonni jiranii as keessa wanti hin ibsamne kanaafuu fankishinii jiru cal jenneetuma laaboriidhaaf irra jechuudha. So here 4KL 4L gives 4K 4KL over L kun L dhaan baddeet 4K qofa ta'a. Minus 0.6 K square 4L kan salphisuu hin dandeenyu akkuma jirutti barreessudha. Minus 0.1 L square over L kun L kun as jala tokko paaworii tokko qabdi inni irraa paaworii lama gaafa ol dabartu irraa tokko irratti so 0.1 L taati jechuudha paaworii lama irraa irratti gaafa kun ol dabartu. Kanaaf 0.1 L taati. Gamoodhaan akka kanaatti illee salphisnee barreessuu dandeenya. Amma kanaan yoo geenye deebiidhuma ta'a jechaadha. Kun average product laborii. Amma biirra kan jiru laborii gaafan L kana. So L total product when Q is maximum since marginal product will be 0. So functionii kanarraati functionii nu kennamarraati marginal product gaafa. Marginal product in average economy slope of total product waan ta'eef slope gaafa jennu change kan jedhu change of vertical function vertical data divided by horizontal data. So change of Q with respect to labor. Labor vertical horizontal line rakam quantity vertical measure gona kun slope ida direct. So slope of total product jechuudha. Kana partial derivative of Q is equal to total product with respect to L. So partial derivative we have now here three terms. Termi sadi qabna. Termi tokko lama sadi. Termi jalqabaa partial derivative of times 4KL with respect to L. Termi lamaffaa partial derivative of 0.6 Q square with respect to L. Termi sadaffaa partial derivative of 0.1 L square with respect to L. Then say is equal to 0. We are equating with is equal to 0 because we are now using the necessary condition of first order condition. So resulting as a value with respect to L for KL. Asi L in jirti, asirra L in jirti, partial derivative. So kun cancel ta'etu 4K qofa ta'a jechuudha irratti. 4K. Then second term 0.6 K square with respect to L. Asii L jira L hin jiru. So kun 0 ta'a jechuudha. Derivative isaa 0. 0 dha. Immoo minus 0 jennes tokkuma waliif geessan waan ta'eef asirratti barreeffame jechuudha. Itti aanuun partial derivative of 0.1 L square with respect to L kan jedhu kun paaworii L paaworii 2 qabdi gaafa derivative isaa hojjetamu duuba deebitee lamaan baay'isti. Lama baay'isuu 0 tuqaa tokko. Lama baay'isuu 0 tuqaa tokko 0 tuqaa lama ta'a. L paaworiin tokko irraa irraa L qofa ta'a jechuudha. Walqixa 0 taati. Asitti 20 kan 20 jenne kuni bakka K we have 5. K qabna maashiniin nu kenname 5 bakka K yookaan maashiniin nu kenname lakkoofsa 5 barreessina. Kanaafuu 4 baay'isuu 5 ta'a jechuudha. 20 minus 0.2 L is equal to 0 dha. Then here we have 20 is equal to 0.2 L. 20 hir'isuu 0 tuqaa 0 tuqaa 2 L ta'a. Walqixa 0 jenna jechuudha. Walqixa 0 jira. L argachuudha kaayyoon keenya baay'ina nama hojjetanii. Kanaaf
walqixa occasionii kana walqixa goone lamaan isaa 0.2 0.2 irraa jechuudha. 0.2 digdama 0.2 yeroo dhibba dhufa. Kanaaf namoota 100 yoo fayyadame maximum total product oomishamuu kan danda'u gaafa inni nama 100 bindeessu maashinii 5 faana fayyadame oomisha baboosaa olaanaatu oomishamuu danda'a jechuudha. Caan oomisha olaanaa oomishamu kun total product meeqa hojjettoota 100 fi maashinii 5 fayyadame kan jedhudha. Daareektiidhuma faankishinii nuu kenname kana keessa buufnaa jechuudha bakka isaanii. Bakka kana kan 5 maashinii 5 illiin 100 kanaaf akkuma jirutti keessa bakka isaanii buufnee baay'isna jechuudha. 4 baay'isuu 5 baay'isuu 100 hir'isuu 0.6 keeskeeriin 5 skeeriidhaan 0.1 dhibba skeeriidhaan gaafsan kun daareektii jenna jechuudha. 4 baay'isuu 5 digdama baay'isuu 100 2,000 hir'isuu 0.6 baay'isuu 5 15 baay'isuu hir'isuu 0.1 dhibba skeerii jechuun 1,000 soosira 2,000 hir'isuu 1,000 2,000 1,000 irraa 15 dhibba 985 jechuudha tootaal oomisha waliigala. Kun maal agarsiisa amma bakka kanatti illiin iddoo kana maal ta'e jechuudha fakkeenyaaf nama 100 fayyadamee oomishu maashinii 5 dabalatee tootaal piroodaaktiin asirratti oomishamuu danda'u maksimeemiin 985 jechuudha. Yoo nama 100 fayyadame jechuudha. Yoo gama kanaan ibsu barbaachise kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kun walumaa gala oomisha yookaan theory of production keessatti kan ilaaluu dandeenyudha. Kan kutaa lammaffaa costidha. Definition and the types of cost. Costii kan jedhu costii fi production hariiroo waliin qabu jennee jalqabne irraa yoo oomishi hin jirre baasiin hin jiru. Kanaaf baasii fi oomisha walirraa akka saantima takka fuulaan lama qabanitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf concept of production cost are inseparable fact. Dhugaa adda bahuu hin dandeenye jechuudha oomishii fi baasiin jechuudha. They are inseparable fact here. Or production process in its pursuit to seek profit. Oomishi maalinni kaayyoon isaayyuu bu'aa argachuudhaaf jechuudha. Bu'aa gahaa ta'e argachuudhaaf kan oomishamu. Bu'aa argachuudhaaf immoo dirqama miidhamni isin jira kostiin illee ni jira baasii malee bu'aan dhufuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf kostiin maal jennaa jechuudha keessaa kostii fi piraayisii garaagarummaa qabaachuu mala. Kostiin monetary value gatii birrii yookaan immoo kan inputii irratti bahudha jechuudha. Monetary value on input. Monetary value on input used in production of an item. Waan tokko mi'a tokko oomishuuf gatii birrii value isaa value birriitti gaafa jirru kan inputiiti. Inputii kana lafa humna namaa maashina lafee interpretation irraa agroollee jiraachuu malan resourceedhaaf kan isaan irratti kafalu kostii jedhama. Namni oomishu tokko isaan kanaaf kostii isaa lakkaa'utu jechuudha. But when we say price gaafa jennu kun gatii monetary value here price is monetary value of output. Pricing output idha. Costing garuu inputii jechuudha. Gaafa suuqii deemnu wayii bituudhaaf price isaa gaafanna. Gatiin isaa meeqa jenna malee gatii ittiin oomishame hin gaafannu. Gatii gurgurtaa gaafanna. Gatiin gurgurtaa price. Gatiin inni oomishaa cost. Gatii gurgurtaa fi bittaa adda adda jechuudha. So akka kanaa definite lallabaa nu gaafata. Kostii yookaan immoo baasii kana economistidhaa fi accountingiin bifa adda addaatiin herreeku. Fakkeenyaaf gosa types of cost jechuudha. Types of cost kan based on discipline when we say this one based on discipline. Subject yookaan field irra dhaabatee kan nuti ittiin cost calculate goonu jechuudha. Economicsiin akka costii lakkaa'uudhaaf
ulaagaa qaba accounting akkas. Fakkeenyaaf gara accounting yoo seennu explicit cost qofa lakkaa'ama. Explicit cost jechuun direct cost. Baasii direct like these are actual monetary payments. Actual monetary payments or cash outlay. The business will make out to outsiders. Outsideriitti kan inni baasu fakkeenyaaf outsiderii kana jennu warroota mi'a isaaf dhiyeessan inpuutota warra isaaf dhiyeessanitti kan inni baasii baasudha outsiderii. Fakkeenyaaf yoo kompiitara oomishuu barbaada ta'e kompiitara oomishuudhaaf waan hunda of harkaan qabu dirqama wanti kompiitara oomishuuf isa barbaada maashinii ta'uu danda'a humna namaa ta'uu danda'a. So maashinii hin bitaa yookiin haaludha. Akkasuma humna namaa ni mindeessaa. Manaa ni mindeessaa. Bakka itti hojjetu lafallee haa godhuu malaa jechuudha. Kanaafuu gaafa lakkaa'u kun explicit cost jedhama yookaan immoo accounting cost jenna. Kanaaf rewardii fakkeenyaaf labour land capital. So reward for labor wage for land rent for capital interest for entrepreneurs they can pay the price of profit. So isaan kun all purchased input jechuun illee mallaa jechuudha gaafa lakkoon explicit costidha isaan kuni. For raw materials, fuel, transport, power, isaan kun illee other payment made for raw materials, fuel, transport kun illee costidha. Costii mataa isaa danda'ani. Accounting cost jalatti ramadamu isaan kunis. So what we call they are out of pocket cost. Baasii boorsaan ala bahan jedhamu isaan kun. Baasii boorsaatiin ala bahanii jedhamanillee moggaafamuu danda'a. Out of pocket cost. The accounting cost reflects cost of purchased input only. Purchased input only and this is explicit cost only. Faallaa kana immoo cost indirect yookaan implicit cost kan jennu ni jira. Implicit cost or indirect cost. Implicit cost or indirect cost. Indirect cost is value of non-purchased inputs. Inni kun dura explicitly for purchased inputs. That this one is for non-purchased. Wanta hin bitamne baasii warra kan hin bitamne irratti boqu fakkeenyaaf resource owned and used by firm. Firmiin tokko reesoorsii ofuma isaa yoo qabaate fi itti kan fayyadamu yoo ta'e yeroo oomishaatti kun indirect cost keessatti lakkaa'ama. Yookaan baasii kallattiidhaan hin baane jennee lakkoofna jechuudha. Sababiin isaa fakkeenyaaf namni faaktarii yookiin industirii tokko qabu manni kan isaa yoo ta'e mana kiraa hin herreegu cost calculation keessan galchuu. Yoo akka mana jara ta'ee hojjetate miindaa ofii hin kaffalu. Maashinii wayii kan isaatiin itti fayyadamee oomisha yoo ta'e maashinii kanaafillee kan interestii yookaan kaapitaalaaf interestii kennu hin jiru. So maal jennaan jechuudha kuni namichi kun directly implicit costidha kan kaffalu jechuudha. Kanaafuu gatiin implicit cost birrii yookaan kallattiidhaan gatii birrii isaa argachuu hin dandeenyu, birriitti jijjiiruu hin dandeenyu garuu bifa opportunity costiitiin gara monetize wayii gochuu dandeenya jechuudha. So there are costs of firm owned and self-employed resource incurring activities like salary of an owner, manager,